kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam nageenyi baraadha nagaa fi jaalalli kiyya bakkuma isin jirtanitti sinaa qaqqabuu isiniin jecha guyyaa har'aa oduu gaggabaaboo qabadhee isinii dhiyaadhe na hordofaa. Mata duree oduu naannoo Tigraay keessatti filannoo marroo ja'affaaf akka gaggeeffamu dhaabbileen siyaasa naannichaa keessa socho'an sadii mana marii waliinii fi boordiin filannoon akka ijaaramu mootummaan naannoo Tigraay guyyaa kaleessaa iyyata dhiyeessaniidha. COVID-19 Itoophiyaatti guyyaa tokkotti namoota 250 yoo qabaman 8 lubbuun darbe. Finfinnee naannoo Boolee Ruwaandatti namoonni 8 mana lammiilee Chaayinaa jiraatan saamanii osoo baqachuuf yaalanii dhukaasa poolisii waliin walitti bananii miidhaa fi duuti mudachuun barame. Amma gara bal'ina oduu. Naannoo Tigraay keessatti filannoon marroo ja'affaaf akka gaggeeffamu dhaabbileen siyaasaa naannichaa keessa socho'an sadii mana maree waliinii fi boordiin filannoon akka ijaaramu mootummaan naannoo Tigraay guyyaa kaleessaa iyyata dhiyeessaniiru. Dhaabbileen kun Salsaawii Wayyaanee Tigraay, dhaaba sochii biyyoolessa Tigraay fi paartii bilisummaa Tigraay. Paartileen kun ibsa waloon filannoon hagayyaa gara dhumatti gaggeeffamu seeraa fi dambiiwwan bahan kana hoogganu mana maree waloo akka ijaaramu gaafatan. Kun ta'uun filannichi bilisaa fi haqa qabeessa akka ta'u gargaara jedhaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa gaafii naannichaan filannoon gaggeessu boordicha dhiyeesse guyyaa 2 dura fudhatama dhabsiise. Manni marii federeeshinii hiika heera dhimma filannoo dheeressuu irratti ka'een filannoon biyyoolessaa hanga COVID-19 yaaddoo ta'uu isaa hafuutti akka hin gaggeeffamne murteessuun ni yaadatama. Mootummaan federaalaas didus Tigraayis qofatti gaggeessuun mirga heeraa hin qaban. Naannoo Tigraay filannoo gaggeessuun murteessuu ilaalchisee xiinxallaan siyaasaa miseensa KFO Jawaar Mohammad turtii BBC waliin taasise irratti filannoon kun osoo mariidhaan murtaa'ee gaarii ta'a ture jedhe. Heerri mootummaan filannoon akka darbuuf waan eeyyamneef akka biyyattii irratti mariin gaggeeffamee filannoo yoomii fi akkamiin gaggeeffamuu qaba kan jedhu irratti murtaa'uu qaba ture jedhe. Mootummaan amma jirus akkamiin biyya gaggeessuu qaba kan jedhu irrattis mariin gaggeeffame osoo ta'ee gaarii ta'a ture jedhe xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohammad. Uummatni Tigraay amma marfameera, dhiibbaan guddaa jala seeneera, walabummaan akka sabatti sarbameera. Gama oliin Eertiraa itti aanee naannoo Amaaraa asiin immoo federaala jira. Humnoonni sadeen kunniin waltanii dhiibbaa nurraan gahaa jiru. Ilaalchi jedhu uummaticha keessa babal'ataa jira. Waan ta'eef sabni Tigraay akka tokkotti waliin socho'aa kan jiranidha. Uummatni miira akkasii keessa jiru kana irratti dhiibbaa siyaasaa taasisuuf deemuun ammoo gara wal waraansa taasisutti fiduu danda'a jedhan shakkuun gaarii ta'a jedhe xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad saboota naannoo ta'uuf gaafii kaasaa jiraniif kan irratti kun rakkoo ce'umsaa kan hoogganuu dadhabuu irraa dhufeedha jedha. Waraana gara aangootti dhufuu biyyaa gara dimokiraasii sabdeenessaa ceesuu irra biyya gara ol'aantummaa nama tokkotti deebisuu jiru jedha. Suudaanii, Masrii fi Itoophiyaan ammayyuu dhimma hidha Abbayyaa irratti waliigaltee xumuraarra hin geenye. Itoophiyaan hidhicha marsaa jalqabaa guutuu murteessitus Masrii yaadicha hin fudhanne jedhe. Jawaar Mohammadis haala amma biyya keessa deemaa jiruu fi biyyoota ollaa tokko tokko waliin jiru biyya gara yaaddoo guddaa geessuu danda'a jedhan. COVID-19 Itoophiyaatti guyyaa tokkotti namoota 250 yoo qabaman 8 lubbuun darbe. Itoophiyaa sa'aatii 24 darban keessa namoota 5,414 qorannoo koronaa vaayirasii kan taasiste hogguu ta'u. Namoota 250 irra vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasa biyyattii beeksaniiru. Kunis lakkoofsa namoota hanga ammatti qabamanii 5,425 ga'eera. Lakkoofsa har'a galmaa'e kun amma duraa lakkoofsa galmaa'an 399 fi 268 ta'anii lakkoofsa olaanaa sadaffaadha jedhan. Gabaasa har'a bahee kanaan namoonni 8 sababuma vaayirasii kanaan lubbuun darbus ibsameera. Kanumaanis biyyattiitti lakkoofsi namoota COVID-19 du'anii 89 ga'eera jedhan. Uffata poolisii uffachuun saamicha waraanaa taasisan keessaa tokko rasaasa poolisii lubbuun darbe. Finfinnee naannoo Boolee Ruwaandatti namoonni 8 mana lammiilee Chaayinaa jiraatan saamanii osoo baqachuuf yaalanii dhukaasa poolisii waliin walitti bananii miidhaa fi duuti mudachuun barame. Ibsi Koomishinii Poolisii Federaalaa baasee shakkamtoota miseensota basaasaatiin hordoffiin osoo irratti taasifamaa jiru. Mana jireenya lammiilee Chaayinaatti saamanii osoo ba'aa jiranuu to'annoo jala akka oolaniif gaafatamanii turan. Haa ta'u malee jarri waan didaniif dhukaasni banamee namoonni baqachuu turan. Lama keessaa tokko lubbuun darbuuf inni biraa miidhamee hospitaala geeffamuun ibsameera. Gabaasa oduu kiyyaa guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhee kanumaan goolaba. Haga oduu biraatiin walitti deemutti nagayaan naa tura. Like, share, subscribe godhuu hin irraanfatinaa isin jechuudha.